Ashamaa jira jirtu hordoftoota yuutuubii Saaraa warri haaraa viidiyoon kun isin qaqqabu sabiskiraayib koomentii laayik sheer gochuu maatii ta'a viidiyoowwan babbareedaa rifeensa keessanii wantoota garaagaraatii isin fayyadan isiniif qabadhee dhufaan jira. Egaa warri waliin turtanis asumaan guddaa naaf galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Yaada biraas yoo qabaattan koomentii irra kaa'uu hin dagatinaadha. Warri waliin turtan irra deebiidhaan guddaa naaf galatoomaa isiniin jecha. Egaa har'ammoo qibaatii akkas bareedu kana akkuma suuraa irratti ilaalaa jirtan akkamitti akka hojjennee mana keenya keessatti baasii tokko malee egaa keessumaa immoo kaarotii yeroo baay'ee akka salphaatti mana keessatti nyaatan hojjechuudhaan ibinnaa ni argama jechuudha. Wanta hedduu nama rakkisu miti, wanta hedduu baasii nama gaafatu miti. Bifa salphaa ta'een arganna. Bifa salphaa ta'een kaarotii argannu kanarraa kireemii isaa yookiin qibaatii isaa gabaarraa gatii gurguddaadhaan binnee fayyadamurra isa immoo qibaatiiwwan gabaarraa binnu yeroo dheeressuudhaaf keemikaalonni garaagaraa kan yeroo dheeressan kan foolii isaa urgeessuudhaaf gargaaraman waan hedduun jechuudha itti dabalamuu dirqama waan ta'eef inni mana keessaa garuu fooliin isaa aga kan alaa binnu sana urgaa'uu baatus faayidaan isaa garuu isa alaa sana ni caala. Maaliif hojjettan keemikaalonni itti dabalaman sun hir'aafu waan ta'eef guutuu beetaaminii wanta sana keessaa argachuu qabnu seeraan arganna. Asidiin isa keessaa ajjeesu tokkollee hin jiru. Akkuma mana keessatti wanti hojjetamu immoo yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Wanni nama rakkisu sana qofa yeroo dheeraa tursiisuu hin dandeenyu. Akka suuqii waggaa tokko waggaa lama turuu danda'u sana kun turuu hin danda'u. So bifa salphaa ta'een mana keessatti ji'aan yoo qopheessineetti fayyadamne rakkoo hin qabu jechuudha. Akkuma argitan kaarotii 3 qopheeffadhe narraaf rifeensa kootiif yeroo dheeraan itti fayyadama kanayyuu jechuudha. Ani qibaatiin kun xiqqoo ishee kokonaatiin kun fooliin isaa cimaadha, rifeensaaf garuu baay'ee gaariidha. Qibaatiin anarraa ittiin hojjetataa jiru kun jechuudha. Saniif yeroo hunda hin dibadhu. Yeroo gaafa miiccachuudhaa ka'e boriyoon kan miiccadhu ta'e har'a dibadheen oolshee bulchee hidhadheen bula shaashii fi waan ta'etti kaa'ee akka uffata kun balleessineef boru ofirraa miicca jechuudha. Yeroo dheeraa hin tursiisu. Xiqqoo ishee fooliin isaa namoota biraatti waan hin tolleef kokonaatiin kun gama biraatiin foolii isaa xiqqoo cimuuti malee gaariidha. Garuu nyaatanillee ni hojjetama tokkoffaa. Namoonni tokko amma araboota isaan birattan sana arge qibaatii kana yeroo jalqabaati fi rifeensanis namoonni fayyadaman jiru. Yeroo iddoo bishaanii deeman qaamarree ni dibatu jechuudha. Isaan nyaatanirree ni hojjetanii. Kokonaatiin kun tarii iddoo hundatti hin argamu yoo inni beektu ta'e jechuudha. Inni tokko jira kan meeshaan isaallee kalarii samayaawii wayii jechuudha. Isa kan yeroo baay'ee nuti argannu isarra immoo kun orijinaala jechuudha. Baay'ee ariifidha inni kuni. Sanaaf isa kana ani akka carraa waan argadheef isa kanan itti fayyadamaa rifeensa kootiifis waan gaarii ta'eef jechuudha. Isin immoo qibaatuma mana keessanii qabdan kan dura rifeensa keessanitti fayyadamaa turtan kan rifeensa keessaniif ta'u sana kan rifeensa keessan barsiistan isuma waliin kaarotii kana hojjetachuu dandeessu. Dirqama qibaatii haaraa bituu sinirraan eeggamu jechuudha. Egaa bifa argitan kanaan asitti kaarotii kiyya qopheessatan jira. Rifeensa keenya rifeensa haphateef, rifeensa ciccituuf qibaatichi kana fakkaata. Maqaa isaa ilaaltanii yoo naannawa keessanitti kan argamu ta'ee bitachuu dandeessu jechuudha. Kuni garuu kan dhufee Afrikaadha. Akka carraa namoonni deeman fidanii dhufaniitidha. Biyya nani jiru irraa bitamee miti jechuudha. Egaa gaarii taanaan itti fayyadamee innis rifeensaafis ni ta'a jedha waan ta'eef barreeffamni irra jiru waan ta'eef tiraanzileet godhee yeroon ilaalu saniif rifeensa firree itti fayyadamee nyaatanis hin hojjennaa rifeensaafis ni ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkuma zayituunii nyaata firree rifeensa firree fayyadamu sana kunis akkasumadha jechuudha. Egaa bifa argitan kanaan qibaatii koo hangam barbaadu kaarotii kootti dabalee wajjin daqiiqaa 30 hanga 40 ibidda baay'ee jala xiqqeessee bifa argitan kanaan bilcheessee jira jechuudha. Qibaatiin kun halluun isaa akka qabbanaa'uuf asitti qadaadee teessiseen ture. Qibaatiin kun halluun isaa bishaan fakkaata. Halluu tokkoyyuu hin qabu yeroo nani jalqaba kaarotii keessatti hidhuu jechuudha. Garuu ergan kaarotii wajjin bilcheessee ka'ee halluun isaa halluu kaarotii sana qabatee jijjiiramee dhufee jira. Foolni isaarree kan jalqaba sodaachaa ture jijjiiramee ture. Amma tokko salphatee jechuudha. Foolni isaa cimaa qibaatii kana
dibatanii ala faa ba'uudhaaf hin mijatu jechuudha. Namoota biraallee ni jeeqa. Yeroo tokko mataa keenya irratti wanti dibanne ofii keenya nutti hin beekamu, garuu namoota nu bira jiran ni jeeqa waan ta'eef sirrii miti. Waan foolii baay'ee qabu dibatanii namoota bira deddeemuun jechuudha. Sanaaf yaa wanta akkasii yoo ta'e rifeensa keenya kan fayyadu taanaan akkuma dhadhaa dibannee ofirraa dafnee miiccinu sana dibannee ofirraa qulqulleessuudha jechuudha. Yeroo baay'ee tursiisuu dhiisuudha. Bifa sanaan fayyadamaa jira nammoo fi kootii fi isin immoo qibaatii rifeensa keessanii ta'u kan mana keessan keessaa qabdan bifa salphaa ta'een bifa nani qopheesse kanaan osoo wantoota garaagaraa ittiin dabalii warri barbaadan garuu qimamii gurraacha itti dabalachuu dandeessanii. Qimamii gurraachi rifeensa keessan halluusaa bareechuudhaaf rifeensa ciccituu akka hin ciccinne taasisuudhaaf isin gargaara innirree waan ta'eef walitti dabaluu dandeessu. Qurunfudii, qarafaa wanta qabdan itti dabalachuu ni dandeessanii. Anas ittomaatti hin daballee ko'uma isaan fayyadame jechuudha. Akkuma argitan kanatti egaa bifa bareedaa ta'e kanaan halluu akkasii kana qabatee naaf qophaa'etu jira. Gaafa miiccachuudha guyyaan tokko naafu guutuu rifeensa kootii sammuu koorraa ka'ee hanga caafii rifeensa kootti nin diba jechuudha. Addaan fufuutanii rifeensa keessan xixiqqeessitanii qooduudhaan guutuu rifeensa keessanii waliin geessanii dibuu qabdu. Yeroo tokko rifeensi keenya maal ta'a? Cinaa lamaan fuuldurri isaa gaarii ta'ee dhedheeraa ta'ee gidduu isaa keessi baay'ee gabaabaadha. Yoo fillurree baay'ee nama hin filamu, baay'ee nama rakkisa jechuudha. Waan akkasii akka hin uumamneef rifeensa keessa yeroo dibattan wal qixa dibaa hundasaa wal ga'uu qaba. Waaw, akkuma argitan kana bifa bareedaa ta'e kanaan hanga kana naa beetu jira. Viidiyoo kana yoo jaallattan subscribe, comment, like, share gochuun na waliin ta'a.